Halkan dhiira lamaan gidduun bu'ee. Ani maqaan kiyyaa Gabaayinashin jedhama. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradheera. Kutaa 10 booddee garuu carraan jireenyaa na mudateen barnoota barachuu miti jiraachuunuu natti ulfaatte bu'aa bayii hedduun dabarse. Waggaa 20 fayyaa sirrii jiraatanii guyyaa yookiin immoo halkan tokko yoo dogongoran jireenyi ofii dogongora sana qabattee imala deemsa ishee jijjiirrachuun daandii haaraa akka qabattu seenaan koo namatti hima. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 7 qabu. Dubartoota 3 fi dhiira 4 kanneen keessaa lammaffaa irratti dubartii jalqabaa ta'een dhaladha. Maatiin dubartii kan jalqabaa irratti xiyyeeffannoo kennu mitire kan isheen hulaabanteen warri kaanis irra deemu jedhanii. Kanaaf abbaan koos haati koos barnoota koo irratti xiyyeeffadheen baradheen hojii qabadheen bakka gaarii gaheen jireenya gaarii akkan jiraadhu ijoollummaa kootii kaasee naaf hawwu turanii. Haatii fi abbaan koo maatii baadiyyaa ta'anis haa ta'uutii garuu mi'aayina barnootaa waan beekaniif anaa fi obboloonni koo seeraan akka barannu xiyyeeffannoodhaan nutti himu. Obboloonni keenyi warri dhiiraa ciccimoo barnootaan karaa gaariirra kan gahan karaa gaariirra kan jiranis ta'us haa ta'uutii garuu karaa dubartootaa jalqaba daandiin balleesse sana qabatanii obboloonni koo warri dubartootaa booddee koo jiran fakkeenya na godhachuun barnoota dhaabanii ganamaan gaa'elatti seenanii. Ganamaan gaa'elatti seenuu mormaan jira otoo hin taane otoo nuti gaa'elatti hin seeniin dura maatiin bakka geenyee gaa'ela dhaabbannu nutti himee bakka sana akka geenyuuf immoo waan danda'u hundumaatiin nu gargaaree nu bira dhaabbata. Bakki maatiin nuuf yaadannu suni ga'amuudhaa yoo baatame maatii birattis fudhatamni keenyi gadi bu'aa. Jaalala jennee umurii ijoollummaatii kan eegalles tarii xiqqoo turee nu gaabbisiisuu ni danda'a. Dubartiin tokko kutaa 9 kutaa 10 baratti taanaan dhiirri gara ishee dhufee ishee gaafatu kanuma kutaa 9 yookiin immoo 12 baratu akka ishee barataa mandaruma keessa oolee mandaruma keessa kan bulu waa'ee jireenyaa bakka biraa deemee adda baafatee kan hin beekne jaalala gogaa qofa kan of keessaa qabu waan xiqqootiin jaallatee waan xiqqootiin irraa adda ba'uu kan danda'u jaalala ho'aadha. Haa ta'uutii garuu dubartiin tokko barattee eebbifamtee hojii qabattee umurii haga kanaatti of eegdee kan teesse yoo ta'e dhiirri ishee madaalu yookiin immoo barbaadu akkuma ishee sadarkaa guddaarra kan jiru kan barate kan of eeggate sababoota xiqqootiin jireenya ishee keessaa ba'uu kan barbaadu otoo hin taane gatii kanfalee haadha manaasaa godhatee waliin jiraachuu kan barbaadutu ishee mudata jedhanii maatiin koo ganamaan na gorsu. Dubartiin barattee dhiirri kan barate yoo ta'e dhiirri baratee dubartiin kan hin baranne yoo ta'e gaa'ela keessatti dhiibbaa fi garaagarummaa guddaa uumuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu haalli nameenyummaan gaa'ela waliin dhaabbatanii kana gaarii yookiin immoo dansaa nama akka namaatti wal ilaalee kan waliin jiraatu yoo ta'e garuu inni kophee kan qulqulleessu isheen immoo barnootaan sadarkaa dooktireetirra yoo geesseyyuu waliin jiraachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu wanti kun fiilmii yookiin immoo diraamaa irratti malee dhugaadhaan lafa bu'ee hin argamu. Dhiirriif dubartiin miindaadhaan wal qixxee yoo ta'aniyyuu nageenya wal dhawwatu. Dubartiin miindaadhaan yookiin immoo galiidhaan caaltee jennaan immoo gaa'elli suni carraan gara fuulduraatti itti fufuunsaa baay'ee xiqqoodha. Kanaafis dhiirri dubartiidhaan caalamuun barbaadu dubartiin immoo dhiira caaltee gaa'elatti seenuun barbaaddu. Kuni akkaafuu seenaa koon ilaallatu. Haa ta'uutii garuu gorsa maatii koo ganamaa kaasee ture. Ani kana hojiirra oolchine. Barnoota kiyya kutaa 7 kaaseen maatiirraa adda baheen mucaa eessuma koo dubartii tokko waliin mana tokko gallee waliin barachuu eegallee. Mucaan eessuma kiyyaa kun barnootatti baay'ee cimtuudha. Ishuma waliin oolee buluu kiyyattiyyuu sadarkaa barnoota kiyyaa baay'een fooyyessee nan qayyabadha. Haa ta'uutii garuu akka isheetti barnoonni naan galu. Torbeedhaan lamaan keenyuu gara biyyaa gallee maatii keenya biraa wanta nu barbaachisu fidannee dhufna. Kutaa 7 kutaa 8 kutaa 9 bifa kanaan waliin dabarsine. Haa ta'uutii garuu kutaa 10 akkuma jalqabneen manni nuti dura kireeffataa turre mana manguddoo tokko waan na tureef yeroo baanus yeroo gallus dubbattee wanta nu rakkistuuf bara kanaa booddee qormaata maatirkii waan qoramnuuf mana haaraa kireeffanna jennee
jennee mana manguddoo kanaatii baanee mana haaraa kireeffannee. Manguddoo kana biratti kireeffataan anaa fi obboleettii kiyya yookiin immoo mucaayessuma kiyyaa qofa ture. Mana amma kireeffanne garuu mana maatiirraa karaa duubaadha. Manni kireeffaman waliigalatti 4, 2 hojjettoonni mootummaa kan kireeffatan yeroo ta'u, tokko nuyitu kireeffate, tokko immoo dargaggoota 2 kutaa 12ffaa baratanii tokkotu kireeffatee gala. Mooraa kana gallee kireeffattootaa fi maatii waliin wal baruudhaaf yeroo dheeraan nutti hin fudhanne. Maatii warra nuuf kireesseefis ta'e warra hojjettoota warra barataniifis hojii ni gargaara. Warreen hojjetan dhiira 2dha. Hin fuune kaadhimaa qabu qofaa jiraatu. Barattoonni kun garuu nyaatallee qiixxanii waan hojjetaniif nyaata isaanii buddeena, ittoo yeroo kan keenya hojjennu qabsiistuu kasalaa of bira kaawwannee kan isaaniis ni hojjenna. Buddeena kan keenya gaafa dibannu kan isaaniis ni dibnaafi. Waliigalaan yeroo hedduu warreen hojjettoonni kun buna waan jaallataniif buna bitanii yeroo nutti kennan anaa fi obboleettiin koo danfisnee mooraa guutuu waamnee bakka taa'umsaa namatti bareedu tokko mana duuba isa guddaa ni jirti. Achi teenyee haasa'aa dhugnee galgaleeffannee gara mana keenyaatti galla. Haa ta'utii garuu kanaan otoo jennu yeroo hedduu siin fudhanne mana sana gallee torban 3 booda hojjettoota keessaa inni tokko obboleettii kiyya kana jaallatee gaafachuu immoo ni sodaata. Kanaan barreessee obboleettii keedhaan baay'een jaalladheera. Haa ta'utii garuu bifa obbolummaadhaan yeroo gabaabaa keessatti wanta walitti siqneef afaanii baaseen gaafachuu nan sodaadhe. Maaloo naaf gaafadhu jedhee barreeffama natti kenne. Anis barreeffamuma kana mucaa eessuma kiyyatti hin kenne. Abaluun si jaallateera fakkaata akkamidhaa eeyyamamtuu ni taataafi jedheen gaafadheeni. Kanaan isheenis maal jechuudha mooraa kana kan seenne reefu baatiillee hin fidne akkam godheeti na jaallatee jedhee yeroon gaafadhuuni isa gaa isinumti otoo walitti dubbattanii bareedaadha. Ani ergaa geessin jedhame ergaa koommoo kunoo jedheen itti kenne. As kanatti garaagarummaan sadarkaa ni mul'ata mitiire. Isheen barattuudha inni immoo hojjetaadha. Otoo wal fuudhanii rakkoon qabu. Haa ta'utii garuu tarii jireenya ishee keessatti gad of qabummaan yeroo walitti bu'an isheetti mul'achuu ni danda'a ta'a. Obboleettiin kiyyas hangan barnoota kiyya fixutti kanatti hin seenu jette. Haa ta'utii garuu guyyaa tokko buna dhugnee galgaleeffannee isaan lamaan wal bira taa'anii otuu akkuma durii isaanii haasa'anii hundumtuu gara manaatti galee isaa fi isheen bakka bareedduu kanatti hafanii. Anis dadhabeera galeen rafee. Balbala cufachuuf mucaan kun hin galtumoo ollaan keenyi mana isaaniitti hin gallemoo jedheen akka tasaa yeroon gadi ba'u lamaan isaanii seenaa biraa keessa jiru. Bakka nuti itti taphannee buna dhugnu mana ciisichaa godhatanii uffanni isaanii walakkaan irra hin jiru. Naheen manatti galee keessa koottis edaa kanaayii barnoota kiyya xumureen malee gaa'ilattiin seenuu inni jettu jedheen taajjabeeni. Gama biraatiin immoo anis dubartiidha mitiire nan inaafee. Halkan toora 4:00 argee nahee ol gale mucayyoon hundaafuu argiteettanaan jettee barii 11:00tti dhuftee mana ciiste. Dabareen barnoota keenyaallee ganama ture. Yeroo jalqabaaf dadhabdee barnoota haftee. Ani ishee dhiiseen gara barnootaa deeme. Mana barnootaa baradheen yeroon deebi'u gurbaan hojjetaan kuni mana keenya jira. Nyaata hojjettee 3 keenyaaf dhiyeessitee sanaan booddee garuu dur barnoota kan qayyabannu ture. Ani taa'een isaan ilaala yoon dadhabu gadin baha. Isaan mana keessaa wal dhungatu wal sukkuumu. Otoon barbaadiin otoon eeyyamiin keessi kiyyaa jijjiiramuu jalqabee. Torbee 1 torbee 2 of danda'een miira ulfaataa nan dabarsee. Turtii torbee 2 booda dur diidatti wal baafatu ture. Akka tasaa roobni hamaan ta'e roobee jennaan diida wal baafachuu dhiisanii sireema anaa fi isheen irra ciisnurra ani maddii ciiseen wal jalqabanii. Dubartii umurii waggaa 18 ta'een kana taa'een dhaggeeffachuun baay'ee natti ulfaata. Kanaan biraa ka'een barattoota ollaa kireeffatanii nu maddii jiran biran dhaqee halkanidha. Rooba kana keessa maaltu si fiigsa yeroo naan jedhan isaanis waan mooraa keenya keessa jiru dhaga'anii ijaan arganii miiraan immoo gubachaa waan jiraniif halkan sana gidduutti na galfatanii asii fi asiin na gaggaragalchuu eegalanii. Isa kamtu kabaja durbummaa koo akka fudhate hin beeku. Halkan sana dhiira lamaan gidduutti kabaja durbummaa koon dhabee jireenyin kabaju jaalladhu gara fuulduraatti nan jiraadha
jiraadha jedheen karoorse halkan kana cabee dabareedhaan dhiironni kun na waliin ciisanii. Obboleettiin kiyya guyyaa tokko mana barnootaa haftee ani garuu dhukkubsadheen guyyaa 4 mana barnootaan deemnee. Kaadhimni kee isa kamidha jettee yeroo hundaa na gaafatti ani lamaan isaaniidha jedheen itti dubbachuun natti ulfaatee isa kamidha jettee yaadda jedheen yeroo hundaa deebisaafi jireenyaa fi gammachuu natti fakkaatee mirri daqiiqaa muraasa keessatti uumu akka waan addaatti kanaan booddeen argiteetti natti ilaalamee ijoolleen dhiiraa kuni lamaan dabareedhaan akka barbaadan otoo na godhanii baatii 4 dabarsee baatii 4 guutuu guyyaatti si'a 6 yookiin immoo 7 ijoollee kana waliin wal qunnamtii saalaan raawwadhaa. Wal sodaachuun hin jiru. Wal biratti sadan keenyuu uffata ofirraa fuunaa jiruun keenya kana ta'e. Kan nama gaddisiisu immoo anaa fi obboleettii koos ta'e ijoolleen dhiiraa kun lamaan mana amantaa deemnee tajaajillaa. Cubbuun adda ofirratti hin barreeffamu mitire akka nama homaan beeknee qulqulluutti uummata fuuldura dhaabbannee sagalee waaqayyoo faarfannaa. Sodaa kana hundumaan qabnu. Kun hunduu egaa kan jijjiirame baatii 4 booddeedha. Hanga baatii 4 kanaatti homtuu waa tokkoyyuu natti hin dhagahamu. Addunyaa biraa keessa wanta seenee natti fakkaata. Hagan mana barnootaatii galutti nan ariifadha. Isaanillee akkanuma ariifatu. Hundumti keenyiyyuu barnoota dhiisnee yeroo keenya kanumatti dabarsuu eegallee. Baatii 4 booddee garuu wanta nan hin yaadne daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Dhiira lamarraa dhala godhachuu fi abbaansaa kan eenyudha haa jedhu. Hanga baatii 4 kanatti marsaan laguu kiyya dhaabbachuusaas kuni ni uumama jedheen shakuus homaa sammuu koo keessatti hin dhufne. Barnoonni nuti barannullee yeroo sanatti kana waliin illee kan wal qabatu ture. Haa ta'uutii garuu takkaa anarratti hin ta'a jedheen of hin shakkine. Ulfi kun akka uumame ijoollee kanatti yeroon himu bulanii meeshaa isaanii mana sana keessaa fudhatanii bakka biraa galanii waliin jiraachuu eegalanii. Hiriyaan kiyya naatee guyyaa ani ulfaa'uu koo itti mirraa kaasee dargaggeessa kana waliin hariiroo dhaabdee ofii daandii eegalteen ani immoo ba'aa dadhabbiin harkadhee. Maatiin kiyya beeknaan lubbuu kiyya toon baasee illee homaa isaanitti hin fakkaatu. Haati koos abbaan koos gatiin akka kaffalan ni beeku. Kan akka hin taaneef hangam baradhee xumurutti ilma dhiiraa akka ani hin ilaalleef gatii guddaa natti kanfalaniiru. Haa ta'uutii garuu waan yaadaa fi abjuu isaanii ani gochuu hin dandeenye. Sana qofaa miti torbeedhaan kanan biyyatti galu tarii ulfi kiyya narratti beekama jedheen galus nan dhaabee. Ofirraa baasuuf mala aadaatiin mana yaalaatiin deemee yaallaan yeroonsaa darbeera naan jedhanii. Akka ulfi kun gadameessa koo keessatti miidhamuuf yaalii garaa nan godhaa. Lafarran gangaladha nan utaala. Qoricha mana yaalaatii namaaf kennamu kan barbaade haa ta'u hundasaa fudhee liqimsaa. Homaa waan tokkoyyuu narratti geessisu ulfis narraa bahuu didee. Akka isaatti maatirikii kutaa 10 nan qorame. Ulfa guutuu ta'een jechuudha. Haa ta'utii garuu ulfi kiyya yoon dhoksu hagas natti hin beekamu. Qaamni kiyya qal'oo waan nan ta'eef kan nama ajaa'ibu ijoolleen dhiiraa kun lamaan maatirikii kufanii anis nan kufe. Obboleettii kiyya intala eessuma koo kana qofaatu gara kutaa 11ffaatti darbe. Warreen kaan ni kufne. Otoon darbees daa'ima baadheen barachuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu kan hin karoorseeru yoon maatirikii darbe daa'ima kana bakka ta'etti deemee ishee gateen nan baradha jedheen karoorsee ture. Haa ta'uutii garuu qormaatni maatirikii na jalaa hafee. Daa'ima akkan godhes nagaadhaan akkan dahes namni hundi beekeera. Maatiin koos dhagahaniiru. Abbaan kee ija koo arguun barbaadu naan jedhee. Haati kiyya ati dhala koo miti naan jettee. Siin bakka guddaatti otoon eeguu gatii guddaa kanfaleen si barsiisaa otoo hin jiru obboloota keef fakkeenya naaf taata jedheen humna kiyya otoon sirratti fixu. Kana nagootinaan jettee hanga barannee xumurrootti nyaata mucaaneessuma koo fidduun qusannee nyaachaa turre. Barnoota xumurtee yeroon ani da'u isheen baadiyyaatti galte anaan kan na gargaaraa ture warra mana nutti kireessanii gatii kiraallee nan gaafannee. Kanaan jireenyi koo boolla ta'ee ol deemaa kanan ture yeroo sanarraa kaasee gadi deemuun jalqabee. Kana qofaa miti daa'imnin ani godhadhe fayyaalessa miti. Qorichi akka inni na keessaa bahuuf fayyadamaan ture daa'ima kiyya miidhee har'a gaabbii barabaraa narra kaa'ee jira. Hanga baatii 8tti manuma sana ergan taa'ee booda maatiin warra mana nutti kireessanii mana gaddisii kanaan ol sin dandeenyu jechuun na gaafatanii. Lafan galu dhabeen maatii kiyyatti dhaammadhee haatiif abbaan koo boolla galinaan jedhanii mana sanaan bahee daa'ima kiyya qabadheen
daandiitti bahee kadhachuun maal akka ta'e hin beeku. Namni hedduu immoo magaaluma sanatti waan hin baradheef na beeka. Kanaan dhala koo qabadheen handaara magaala keenyaa taa'een boo'ichaan imimmaan hin dhangalaasa. Haga halkan sa'a 2 ta'utti koottu mana kootti gori mana koo buli namni naan jedhu dhibee. Bineensi na cinaa dhaayuusaa dhala koo na jalaa nyaachuuf jedheen manuma jalqaba jiraachaan ture bakka hin deemuun dhabee maaloo bultii maafillee balbala keessan jalan bulaa jedhee yeroon gaafadhu har'aaf manuma kee keessa bulii hin kireeffamne jechuun manuma kiyya na bulchanii tole jedheen daa'ima koo waliin manuma sanan bulee. Ganama barii abbaan manaan mooraa sanaa ka'ee hojii yoonsi arge hojjettaayii hundaafuu barnoota dhaabdeettaa maatiin kees si gargaaraa hin jirani fakkaataa jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen hojiin argadhe kamiyyuu nan hojjedhaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis bilbila bilbilee waa'ee koo erga itti mee booda na qabatee deemee mana nyaataa tokko keessa mucaa qabadheen meeshaa akkan dhiqu hundaafuu hojii hin dandeessu hanga hojii bartutti nyaataa fi bultii ishee qofa danda'anii naan jedhee mana sana jiraachuun jalqabee. Maatiin koo harka qalleeyyii miti waan gahaa isaaniif miti hafee namaaf kennamuu qabu. Haa ta'uutii garuu dogongora ani raawwadheen garaanatti jabaatanii daa'ima koollee haati kiyya argitee fayyaa maleessa akka ta'e yeroo hubattutti rabbitu laphee kee argee kana siif kennee jettee na dhiistee deemte. Mana namaatti baay'ee rakkadhee daa'ima koo namatti hin kenne hin qabu ana malee namni isa danda'u hin jiru ni bu'a ni iyya amalan godhatu ba'aan sun hundi kan koo ta'ee mana namaatti nan rakkadhee. Bifa kanaan waggaa 2 mana sana keessa meeshaa argan dhiqee booda dubartiin akkanuma mana nyaataa qabdu tokko nama natti ergitee koottu ana bira hojjedhu qarshii siif hin ganfala yeroo naan jettu hojii isa kaanillee mana sana keessatti baree waan nan jiruuf tole guutummaatti iyyuu nan hojjedhan jedheeni. Mana sana waggaa 2 taa'een hojii nyaataa hundumaa bareeraa. Daa'imni koos waan naaf jabaateef hangam bira jirutti nan rakkisu sanaan hojjechuun jalqabee. Ganama barii sa'a 10tti ka'a hanga guyyaa sa'aatii 10tti boqonnaan qabu. Hudduun koo takkaafillee lafan taa'u. Miindaan naaf kanfalamtu immoo baay'ee xiqqoodha. Daa'ima kiyyaaf waan na xixiqqoon godha. Kanaan mana kana galeen naannoo baatii 8 hojjedhe. Turtii baatii 8 booda barattoota kutaa 10 xumuranii dhabaniif dorgommiin barsiisummaa tokko ni baha. Baatii 4 qofa leenjisee hojiitti kan qacaru. Sanarratti nyaata dhugaatii bakka bultii kenneeti barnoota kana barsiisa. Deemeen nan galmaa'ee akka carraa ta'ee barattoota kan dabarsu mana nyaataa sana keessatti nama na beeku ture. Yeroon deemee galmaa'u ati kutaa 10 xumurteettamoo jedhee na gaafate. Anis eeyyeen xumureeraa rakkoo akkanaatu na mudatee malee jedhee yeroon deebisuu fi tole waantan danda'u hunda nan godhaa jedhee na galmeesse. Sanaan galmaa'een barattoota 40 barbaadaman keessaa tokko ta'een filatameen godina magaalaa keenyaatti yuunivarsiitii keessa taa'ee baratama. Maallaquma na harka jirtuun naannoo yuunivarsiitii sanaatti mana kireeffadheen nyaata kaaffeedhaan nuuf kennamu daa'ima koo waliin qoddadheen waliin nyaachaa baatii 4 dabarseen baradheen xumuree. Rabbiif haa galatu. Kun carraa anumaaf jedhee jireenya kootti dhufedha. Baadiyyaa namni hin jirre keessa mana barumsaa kutaa 1 hanga 4 bananii anaa fi ijoollee waliin baranne qacaranii miindaa gaarii argadheen hojjechuu jalqabee. Miindaa gaarii jechuun koo maallaqa guddaa ta'e otoo hin taane haalan ani keessa tureef boqonnaa hojii naaf kennudha. Maatii koorraa adda baheen dogongora harka kiyyaan uumeen bu'aa bahii hedduu argeen baay'ee rakkadheera. Daa'ima qabatanii rakkachuu rabbi namaa oolchu. Rakkinni kiyya kanarratti kan dhaabbate qofayyuu miti. Naannoo nama 8 taaneeti baadiyyaa kanatti qacaramne. Dubartoota 3 dhiira 5dha. Kan nama ajaa'ibu waanuma daa'imni kiyya qaama miidhamaa ta'eef ijoolleen dhiiraa na waliin qacaraman ishee waliin ciisurra dhaabbadheen otoo hafee wayya jechuun yeroo dubbatan nan dhagahaa. Ana waliin akka dubartoota kaanii na waliin haasa'anii maalis yoo ta'u dubartiidha mitire haasoo namaayyuu nan barbaada. Bakki boqonnaa koo barattoota daree koo fi daa'ima kiyyadha. Daa'imni immoo dhala ofiidha mitire waan fedhe otoo narratti jibbaniyyuu daa'ima koof jedheen kan barbaade nan ta'a. Gatuuf balleessuuf dura yaadeen ture. Amma garuu erga rabbi oolchee kunuunsuun dirqama kooti gatii cubbuu kooti jedheen daa'ima koo sirriitti kunuunfadheen jiraachuutti hin fufee. Hojii sana naannoo waggaa tokkoof baatii 2 ergan hojjedhee booda bilbilayyuu hin qabu. Mucaa nu waliin barsiisu tokko irratti bilbilli biyya alaa tokko ni bilbilama. Waa'ee maatii koos quban qaban ture. Obboloonni koo dubartoota 2 biyya hambaa deemuu isaaniis jechuudha. Ishiin anarratti aantee dhalattu
barnoota kutaa 8tti dhiistee dargaggeessa tokko waliin baddee gara biyya ambaatti ergate. Erga isheen biyya ambaa deemtee booda obboleettii quxisuu isheetti aantee dhalattu kan haftee ofitti fudhachuun biyya ambaa deemtee garaagarummaa baatii 6 keessatti biyya ambaa deemanii isheen quxisuun illee hojii hojjettu addaan kuttee dhiira amantee dhiistee biyyummaa ambaatti heerumtee gaa'ela dhattee maatii beeksistee baatii muraasa waliin jiraatanii walirraa adda bahanii obboleettiin kiyya anarratti dhaantee dhalattu immoo biyya ambaa deemtee waggaa 2 booda kaadhimaa gara biraa qabattee abbaa manaa ishee dhiistee. Anaan kan quxisuu biyya ambaa deemtee baatii 3 booda bilbila kana naaf bilbiltee amanuu haala ani hin dandeenyiin baay'ee si yaadeeraa ni dandeessa yoo ta'e hojii amma hojjettu dhiisiitii gara biyya ambaa kootu yeroo naan jettu argadheen hireen jedhe maallaqa naaf ergite. Maatii kiyyatti jaarsa ergeen araarfadheen dhiifama jedheen mana haadhaaf abbaa koo baatii 2 jiraadheen daa'ima kiyya haadha kootti kenneen gara biyya ambaatti imala koo raawwadhee. Sababa keetti ijoolleen koo lamaan karaatti hafaninaan jedhu haatiif abbaan koo natti gammadoo miti. Maallaqa yoon ergeefillee kan keen fudhannu dhala kee immoo haga ati dhuftutti ni sii jiraachifna anaan jedhu. Wantin kaleessa balleesse dogongorri fiigeen kaleessa keessa bu'e haga har'aatti gatii na kanfalchiisaa jira. Waggaa 30 jiraatanii waggaa tokko yoo dogongoran jireenyi waggaa tokko sun jireenyi waggaa 30 sana balleessa. Kanaaf of eeggadhaa. Miira keessan to'adhaa. Wantoota miira keessan garan taanit keessan irraa of fagaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egan daa'ima koo godhee booda carraa ittiin dhiira waliin haasa'u biyya ambaa dhufee argadhus haa ta'uutii garuu miira dhalli namaa amma qabu miira fedhii saalqunnamtiif nama kakaasu an of keessaan qabu waanuma jireenya koo ammas miidhee godaannisa godhee darbu natti fakkaata. Baay'een sodaadhaa. Tarii jireenya koo boriin beeku. Kanaaf immoo rabbiin naaf kadhadhaa. Ana obboleettii keessan Gabaayinesh biyya ambaarraatiif ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa barsiisoo addaa obboleettiin keenya tokko nuuf qodde siniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee deeggarsa keessaniin na waliin ta'a jecha qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani obboleessi keessan Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.